dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan addunyaatti agarsiisuuf Hey, irradii biidhaan karaa chaanaala keenyaa Oro app baganagaan dhuftanis nin jechaa warroonni haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan nu faana turaas nin jedhaa har'a qophiin keenya kan addaatii qophii ajaa'ibaa jechuudha qophii das nama jedhu baay'ee takka akkasuma akkuma isin beektan jechuudha Guyyoo Waariyootii fi akkasuma caaltuu gaazexeessitoota OMN jechuudha warra biyyatti nafxanyaa mataa dhukkubsaa ture keessaa isaan dhuunfatti nama hedduu jajjabeeffamuu qaban jechuudha. San jechuun gaazexeessitoonni kunniin professionaala jechuudha. Hedduu baay'ee sagaleen isaaniitii fi akkasuma wannoonni isaan dalagan hedduu baay'ee das nama jala jechuudha. Kanaafuu keessatti Guyyoo Waariyoo jechuudha. Baay'ee OMN'if jechuudha. Gahee guddaa kan taphataa ture nama tokko jechuudha. Akkasuma akka inni peejii isaatii fi OMN irraa dhagahaa jirrutti illee akka waan kara OMN deebi'uudhaa fi taasisaa jiranii jechuudha. Kanaafiyyuu OMN deebi'uun isaa baay'ee das nama jedha. Akkasuma waggaa 7ffaa isaa kabajuufi jechuudha. Kan inni waan baay'ee waa'ee OMN irraa dubbate akkasuma peejii isaa kana keessatti wanni dhahee dubbate akka miidiyaaleen garagaraa isa gaafachaa turan jechuudha. Inni ammoo ummata kiyya ganee miidiyaa biraa keessa hojjedhu OMN jechuun gurraa fi ija ummata Oromoo kan ta'e OMN keessa hojjechuu barbaada malee nafxanyaadhaaf hin hojjedhu jedhee kan dide fakkaata jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee kan das nama jedhu jechuudha. Hanga dhumaa nu faana tura viidichis akkuma isin ilaaltan fuulduratti isiniif dhufa jechuudha. Wanni isaan haasayanii har'a haasaa isaanii keessatti godhaa oolan viidiyoodhaan isinii fidaa jira. Nu faana tura turtii. Guyyoo Waariyoo Abbaa Jirmaa jedhama. Abrahaam Birrunaaji. Anis Caaltuu Taffooti. Hundeeffamu waggaa torbeessa OMN. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork nagaan geessan. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN ilma sabaati. Qabsaawaa Oromooti. Sagalee ummatichaati. Kanaaf waggoottan lamaan darban gaafa biyya keessa turetti Miidiyaalee 40 ol kan biyya Itoophiyaa keessa jiran kan dhugaa Oromoo dhoksuuf yaala walii wal'aansoo wal qabuun dhugaa sabaatiif qabsaan. Aadaa siyaasaa fi dinagdee Oromoo calaqqisiisuun gamattis haqaa fi walqixxummaa uummattoota Itoophiyaatiif hojjechaa turuusaa hundatu ragaa ba'a. Maarree OMN kanuma diin itti baay'isuun gaazexeessitoonni keenya hedduun hidhamanii gariin isaanii rakkoo jajjabduudhaaf saaxilaman. Qabeenyi OMN horii uummataatiin bitame saamame. Namni waaqaan jiru walirra hin jiru jedhama mitiire. Wallaansoon hundumaa damdamachuudhaan OMN waggaa 7ffaasaa kabajachaa jira. Nutis dandeettii fi ogummaa qabnuun uummata keenya tajaajiluuf dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan addunyaatti agarsiisuuf murannoo addaatiin deebinee jira. Dhugaa qabna. Dhugaaf hojjanna. Ni milkoofna. OMN Abbaan cunqurfamoota OMN dhokata ifa goota OMN Rakko sabako setu gabasa OMN